ajaiba yuda bi makina kana tidabun beeku. Ajaiba Rabbi. Subhanallah. Wa ya subhanallah. Yo ummata kanarratti qiyaamaan hin dhaabatin ani beeytii jala jira rabbiin kadhadha. Yo awwaan kana quba qabaat. Yo namni kun ajandaa barbaaduuf akkana godha jedhe. Rabbiin beeytii anammootiin hin xawaafee amma dhufe rabbiin kadhadhe kun mana isaa jahannamii rabbi haa godhu nama gala isaa rabbi haa balleessu. Abboo dukkana qabrii isa rabbi sitti haa dukkaneessu. Abboo keerii miti ammoo bakka ati deemte sharriin haa dhaabatu. Edanuma du'a daftaa rabbi si haa ajjeesu. Wallahi. Nama kana maqaa isaa takkaa maqaa isaa tuqamne dhugaa rabbii maqaa isaa balleessitee sheekota walumaa galatti wanni kun waan jirree miti. Takkaayyuu siin jedha ani nama kitaaba rabbiititti kafare takkaa quban qabu takkaa waan an quban qabne nama beeytii kanatti illee kafare nama rabbitti kafare nama quraanatti kafare nama hadiisa nabiititti kafare nama millaa islaamummaa gadhiise takkaa quban qabu takkumaa rabbi natti haa dukkaneessu beeytiin tun ammootiin hin kinoo haramni kun ganda haramaa jira rabbi salaata kiyyaa fi harama kiyya umraa kiyya rabbi narraan keebali takkaa ijaa isiin argine takkaa sheekamaallee waan akkanaan dalee. Takkaa ani sheekamaan na fuudhee mana hambaa na dhiisee illee hin beeku. Takkaa sheekamaaliin duuka deemee illee mana hambaa seenee hin beeku. Ana jiif dhufee illee. Takkaa. Dubbadaan naanaati miyuuti irraa qayitii namichi nana dubbaduu meeqa nama kun Rabbi sin haa qabu afaan keessa rabbi haa qabu. ويا سبحان الله رب فانك سبحان الله والله ربي الدنيا في أجر ليس يعود الدنيا في أجر ليس يعود رب سبحان رب سبحان لكن أقول لا رابن أبو دنيا اللي هونجي آخر اللي هونجي يو وان كان آخر اللي هونجي إيه والله وبالله ربي سياونجز يقول لي إيمو مركزات أبو دعاء كرت شو بيتي لكن ما بيتي كرت يقول لي مركز قرآن بيتي قرآن كراتي مركزة أجيب ما دربت عربي أوديبس عربي شيخ عربي دافي أوديبس ديبس عربي ديبس عربي أنا ما شبكة ديبس ولا هركس برباد إلى قلقل هذه التنين واني جيتش جر عربي بقاجرة كنا ما برباد أبو رب دوغان تيسان مولسين إن شاء الله دوغان تيسان مولتين رب فانك يسن هاكب والله رب فانك يسن هاكب رب أي بيت يسن هاسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل شيخ عربي لا جاي شيخ عربي أنا أبسط عربي أسكت شيخ عربي أنا تبتي ما أسكت دباداش أسكتي دبادومي إيه قد سيفت dhaggeeffadhu sheekha Roobi akkuma sin agarre jettaan illee sin agarre eenyuyyuu sodaadhu dhaggeeffadhu garuu nama na baarin ijoolleen ajandaa barbaadisii gede ati waan ijoolleen barbaaddu kana nu battu saniif anna na baarin wallaahi laaziman waa tokko waasi godhe qabu ajandaa argillee akkuma ijoollee ajandaa barbaadaa waanuma ijoolleen barbaaddu waliin dalage kala Kori أنا قفمت بكيتو يا سحابة رب سحابة رب سحابة رب سحابة رب جزاسني هذا رب من جزاسني هذا أقصدك يا سر كيتن رب من جزاسني هذا يجول لي مركز القرآن هاتي دعائي كرتشو بيتي ركي أبو رب جزاسني هذا بوكايري بتي دودي كيسان دودي كيسان والله yoo shari'aan gaaxamin hin qeebalamu nurra girri isaa nama hedduu nama parsantii 80 biyya alaatii dhufu kana ibadaan isaan godhan ammootiin ibaadama sitti fakkaattee jalan deemin wanni ati jala deemtu achitti baradhuu kottu shari'aa kitaaba nama himu jira aksarri warri Itoophiyaa wallahi ilmi ni beeka garuu alhamdulillahi rabbil alamin ummata kanaa fi ummata Itoophiyaa wal biratti ilaalu keessattuu ammootiin kutaa 11 kenna kana yoo laalu parsantii 90 barateetiin dhufa alhamdulillahi rabbil alamin ummanni kun ummata ammootiin jibisee ibaadaa yoo argite hiikuma ol kaatu
ruuhiin duuba ol ka'i siin jedhe sii miti nummaanuu badaa ibaadaa wayi nu jala haftee nu shakkisiisa. Sila akka ummanni godhatu kun yoo argite badaa anumatu hin qara'inii jechaa na galte an. Sila anumatu hin qara'in moo sila kitaabumatu akkana moo sila bakka ani hin qara'in namni kun qara'e moo jechuu anumaa barate ufiin jedhu kana anumaa ilmi sitti jedhu kana qalbii keessa waa na galan. Gaafa ay dhufte ammootiin ibaadaan nama barate kulli aalima ati jettuun asitti si dhibdi ibaadaan. Bakka minaa dhaabachuun si dhibdi, Muzdalifa dhaabachuun si dhibdi, Arafatti si dhibdi, beeytii kana wayita xawaaftu si dhibdi. Hojiidhaan argisiisuun si dhibdi. Namnummaan baradhe ani sheeka ani aalima taa'ee qaraasise jedhuu gaafa ay dhufeen dhibdi hojitti jijjiiruun. Akka wayita kitaabarraa qara'an sanii miti ibaadaan asitti ni dhibdi tatbiiqa gootu malee. Saniif ammoo isin jala deemee waan kana isinit jabeessee isinitti himaan. Akka ibaadaan keessan isin jala hin banne abbeeraa fidda yookaan abbee fidda yookaan akaakayyuu fidda yookaan ofii dhufta. Ibaadaa kana barattu malee hin dhufin. Inaan biraatti hin dhageessamu. Sagalee kee ol kaasee dubbaddeetti kan keetu sagalee fagoodha silkiidha kan isaanii miti. Sagalee kiyya sirriitti ol kaasee dubbataa jira bari. Shamarruu baariin iyyiti yeroo har'aa rabbi adaba sitti godhee dubbaddu mee ol fuuni. Baarakallaa fi ka. Baay'ee deebi'aa koo'ime. Abaan baay'inaati. Baay'inaa bara. Keessan taa'aree keessan dhagaa bara. Keessanii miti sheeka keessanii miti kan isaati malee keessanii miti. Hanga tokko lama isin fayyada jedheeti garuu anamma namni jiru anamma keessa beekanii adda kiyya jira. Bakka salaata sunnaa san irratti gaafii sheeka sagaleen tisirri isin dhagaamti ammallee. Mudannoo hin qabu mudannoo hamtu hin jiru. Okay, Riyaana dubbiftuu barbaadus namoonni dubbiftuu barbaadu jiran. Namni ani galateeffachuu barbaadu hedduudha. Maqaa dha'uu dirqama. Carruman si kan carruman si kan yoo barbaaddee siin jee. Eshi. Hiriyoota tokko baay'ee tas jala jira nama maal. Harkaa jiraanis kunoo hoflaa jiran kunoo. Wanti booddeen tadurii miti sodaatu eegaltee dhiiroo waan miidiyaa irraa turteef immoo akka dursanitti haasawuu gaafii jajjabduu gaafatuu deebisuu irraa suuteettee jirti maal argatte booniyee maal taate maaltu jira. Imaan irraa jedhane miti. Maashaallah. Rabbi si haa dabalu. Rabbi si haa dabalu. Rabbi si haa dabalu. Haaya. Namni ani galateeffachuu barbaadu sirriitti osoo namoota waliin barinee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti hedduu cinqamee hedduu dhibbadhee Ustaaz Abu Muaz yeroo hedduu na bira dhaabbataa ture na gorsaa ture kafaruudhaaf illee yaadee bakka hedduu na bira dhaabbataa ture hedduu tokko galateeffadhaan Ustaaz Abu Muaz yeroo hunda of biratti isaa arga. Alhamdulillah. Kabramo hiriyoottan kiyya bakka adda addaa jirtanii yeroon badus yeroon gammadus yeroon gaddus kan nafaana jirtan hundi keessanuu galatoomaa isin jira. Irra caalammoo ani bakka Khadijaa fi Rahma hedduu tokko iddoo guddaa qabaa fi isaan lamaanii amisiyoo isiniin jaalladha. Rahma. Asjara dufti horo gize fi qobaltumaan beekee. Akkasuma narra bilbilame dhiifama. Inshallah isilleen nama amma dandeetti tattaaffii bareedaa godhaa jiru. Maashaallah rabbi irraa jaalatu. Isii waliinis gaafii deebisee ani goona jennee yaadne. Maybe haalli teessumaan